muttee haadha Arsii, muttee haadha Harargee, muttee haadha Jimmaa, muttee haadha Walloo. Maal jechuudha yaa akhi qaanfadhaa obboleessa billaa aleeki rabbi sodaadha. Haati namaa kabajaa qabdi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaar qabuun hordoftaa fi kabajamtoota keenya baga nagaan na hidhanii ana dhufu isiniin jecha har'aan tana waan ajaa'ibaatiin qabadhee isinii dhufe. Maal yoo naan jettan yaa akhi ijoolleen teenya ijoolleen Oromoo if kabaja wal kabaja. Yoo namni if kabaje namni nama kabaja. Yoo namni wal kabaje yoo gartee nuti wal kabajne namni nu kabaja. Ijoollee Harargee haa ta'u, ijoollee Jimmaa haa ta'u, ijoollee Arsii haa ta'u, ijoollee Walloo haa ta'u, ijoollee Oromoo ta'eetuma jechi nurraa muttee haadha Arsii, muttee haadha Harargee, muttee haadha Jimmaa, muttee haadha Walloo. Maal jechuudha yaa akhi qaanfadhaa obboleessa billaa aleeki rabbi sodaadha. Haati namaa kabajaa qabdi. Walloo keessaa beekaa qabna. Beekaa ilmiidhaan ilmi rabbiitiin kute agartee diin gartee kan dhaabuu danda'u qabna. Walloo keessa akkasumatti seenaan Oromoodhaa mataa isaa guuttee ilmaan Oromoo barsiisuu danda'u meeqa qabna. Jimmaa keessaas akkasumatti gootota gartee karaa ilmi Qur'aanaatiinis karaa gartee beekumsa seenaa Oromootiinis nama gartee kabajaa qabu ulfina qabu qabna. Jimmaa keessaas Arsii keessaas namoota gartee kabajaa qabu namoota ilmiin isaanii barumsi gartee mataan isaanii digirii namoota gartee biyya teenya fayyaduu danda'u namoota gartee Oromoo waan jedhu kana maqaa Oromoo jedhu kana nuuf gartee akka nuti Oromoo taane Oromoo dhugaa san taanee jiraachuu dandeenya. Nama akkas godhuu danda'u jira, nama akkas godhuu itti yaadu jiru jira. Gizee Arsii muttee haadha Arsii gizee jettan qaanfadhaa Arsii keessaa beekaa qabna. Qaanfadhaa wanni tun waan qaaniiti. Harargee keessas akkasumatti beekaan jira. Akkuma beekaan jiru sanitti wallaalaanis jira. Arsii keessas wallaalaan jira. Harargee keessa wallaalaan jira. Jimmaa keessa wallaalaan jira. Walloo keessa wallaalaan jira. Akkasumatti deebii ammas beekaanis akkasumatti Walloo keessaas jira, Harargee keessaas jira, Jimmaa keessa jira, Arsii keessa jira. Kanaafuu nuti Oromoodha malee Jimmaa, Arsii, Harargee, Walloo jennee filachuu hin qabnu. Maalirratti hundaa'uu qabna? Waan nuti irratti xiyyeeffannu Oromummaa. Har'a fakkeenyaaf lafa qe'ee ilmi Arsii tokko ijoolleen Arsii takka keessaa namni tokko Harargee waa gooti. Harargee waa gooti jennaan akkaataa inni nama san godhe san suuraadhaa wajjin viidiyoo wajjin qabatanii gara miidiyaa irratti bahanii Harargee kana goone Harargee waan akkanaati. Qaanfadhaa fuutanii hin deeminaanii wal gorsaa. Yaa namni nu taajjabe miidiyaa irra baatanii sooshaal miidiyaa keessan guddifachuudhaaf miskiina tumtanii azabdanii eenyu keessa hojjetan ilmaan abbaa keessaniiti. Arsii haa ta'u, Harargee haa ta'u, Jimmaa haa ta'u, Walloo haa ta'u. Almeem inni Oromoo ta'uu isaa qofa qabadda. Harargees yoo ta'e Arsii tokko qabee tumee akka malee godhe suuraa isanii fuudhanii gana Harargeen rijjaadha jabdu dhiira namaati. Arsii tumtee bara Arsii tumtee. Dhiirummaan kanaa miti. Yaa akhi billaa aleikum dhiirummaan kanaa miti. Dhiirummaan nama gartee lammii fi tumuu miti. Beekumsaa sii miti. Wallaalummaa keessa kutee maal akkan jeesinii himuu miti. Hayyoonni keenya beektota meeqa qabna? Fakkeenyaaf Doktor Asrii fudhadhaa. Arsiidha inni. Ol beekama miidiyaa kanaan takka Harargeen nama kanaati jee Harargee tuqee beeka. Nama gartee wal tuqu jidduu dhaabbachaa ture ni beektan isinis. Waan akkanaa kana dhiisaa billaa aleikum wanni waan fakkaataatii miti. Waan taatii miti.
waan gartee beekumsa irraa fudhannu nuuf gadhiisa. Wallaalaa keenya Arsii haa ta'u Jimmaa haa ta'u Walloo haa ta'u guutuma isaatu walii gallee waliin haa balaaleeffannu. Nama warroota hamtuu dalage guutuu isaanii Arsiis yoo ta'e waan hamtuu dalagee rakkina waan badduu raawwate Arsiinis haa balaaleeffannu haa balaaleeffattu nutis haa balaaleeffannu. Isaanis akkasumatti haa balaaleeffatanii. Arsii ta'e Jimmaa ta'e Walloo ta'e guutuma isaaniitu warroota gartee badii dalagu warroota badii dalagee guutuusaa yoo balaaleeffanne waliin taanee yoo balaaleeffanne isaan sanis gara gartee rakkina irra jiran karaa gartee badaa irra jiran sanirraa if qajeelchuu yaadan jechuudha. Hayyoonni keenya beeytoonni keenya ol bahaa dubbadhaa. Wanni kun hin ta'u waan akkanarraa dhaabbadhaa jaa dubbadhaa. Ani wanni kun natti dhagahame yeroo hedduu numaan dhagaa garuu hayyoota meeqa qabna namoota gartee ummanni gartee waa'ee isaan jaanis irraa fudhatanis hedduu qabna. Isaan biraan dabree hin dubbadhu jeeti kan hin hangaa arraa eege dubbachuu wallaaleetii miti kana duraas jechuu barbaadeeti. Garuu hayyoonni keenya beeytoonni keenya Arsii keessaas Jimmaa keessaas Walloo keessaas Harargee keessaas warroota jirtan guutuun keessan waltaa ol bahaa dubbadhaa. Harargee fi Arsiin ol baatee Jimmaan ol baatee Walloon ol baatee beeytoonni keenya jechuu isaan keessa osoo ol baanii uummata keenya wallaalaa kana nuuf gorsanii aada rakkinni keenya bakka kana hin ga'u jeetii yaada. Garuu isaan dhabeetiin ol bahee dubbadhee amma dheengadda Muraadishaa Ibsishaa Tuujii ijoollee qacalee sana ijoollee amma lafaa dhufu jirtu haasida ifuma teenya itti taanee akkan dhageetti ijoolluma Arsiitti tos keessa haasida itti ta'ee viidiyoo isaan dalagan gara Araba jalatti sheer godhanii Arabni harkee ijoollee sanas keessaa baafachiise jira. Maaliif kun ta'uu danda'a? Billaa alaykum kun waan ta'uu danda'u miti. Oromoo teenya ijoollee sanis Rabbiin bakka san jiranitti nagaatti nuuf haa ta'u ijoollee san nuuf eegaa bakka san jiranitti nuuf eegaa ijoolleen sanii ijoollee ifira dabartee Oromoodhaas fayyaduu dandeessu jeetii yaada. Garuu ilmi namaa waan tokko nama hin godhu wanni Rabbi keessa hin jirre waan takka nama godhuu hin danda'u. Kanaas Oromoo teenyaa jaa namni godhu. Kanaafuu kun ta'uu hin qabu wal haa gorfannu. Kana keessatti yoon hin gattee badii qabaadhee yookaan isinitti karraa dabee jiraadhee ijarraa na hoffalchaa Oromootiyyaa. Ani akka yaada nama tokkootti wanni natti dhagahame kana. Kanaafuu hanga gartee waan biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura. Bye.